Magaalaan Finfinnee magaalota addunyaa wiirtuu dippiloomaasii ta'an keessaa sadarkaa sadaffaarratti argamti. Yaa'iiwwan agarsiistuu kanaa ta'an keessaa yaa'iin Gamtaa Afrikaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamu immoo isa tokko. Yaa'ii koree hojii raawwachiistuu Gamtaa Afrikaa fi marii hooggantoota guraandhala 6 fi 7 magaalaa Finfinneetti taa'amuuf qophiin barbaachisu xumuramuusaa Ministeerri dhimma alaa Ambaasaadder Dr. Mallas Alam ibsa miidiyaaleef kennaniin ibsaniiru. 44ኛው ስራ አስፈጻሚዎች ስብሰባ Afrikaa guraandhala 6 fi 7 gaggeeffama. Kan dureewwanii ammoo itti aanee kan gaggeeffamu ta'a. Itoophiyaan wiirtii dippiloomaasii ta'uu ishee cimsuuf faayidaa guddaa qaba. Kana hubachuun qophiileen garaagaraa gama Itoophiyaatiin taasifamaa jiru. Akka biyya saganticha keessummeessituutti muuxannoo yeroo dheeraa qabna jennee hin teenyu. Kanaaf koree sadarkaa biyyaalessaatti dhaabnee hojjechaa jirra. Gama ministeera dhimma alaatiinis hojiin hojjetamaa jira. Kutaa pirootokoolii Gamtaa Afrikaa waliin waloon hojjechaa jirra. Koreen sadarkaa biyyaalessaatti dhaabbate fiixaan ba'iinsa yaa'ichaaf sochii garaagaraa taasisaa jiraachuu kan himan Ambaasaadder Dr. Mallas wiirtuu dippiloomaasii magaalaa Finfinnee cimsuu fi fedhii biyyaalessaa eegsisuun ergama isa dursaadha jedhan. አዲስ አበባ Finfinneen buufata siyaasa Afrikaati. Kun waan akka carraatti dhufee miti. Gatiin guddaan itti kaffalameera. Gara fuula duraattis itti fufsiisuudhaaf fedhii qofa osoo hin taane hojiis ni barbaachisa. Wiirtuu siyaasaa ta'uu magaalaa Finfinnee eegsisuu fi cimsuun gahee nama hundumaati. Dhimma kanaan kan walqabatu agarsiisni dippiloomaasii godambaa saayinsiitti gaggeeffamaa ture. Gaggeessitoonni biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa dhufan daawwachuu akka danda'aniif guyyoota dabalataa akka itti fufu murtaa'uusaas kaasaniiru. ላለፉት 2 ሳምንት እየተካሄደ ያለው የዲፕሎማሲ ኤግዚቢሽን agarsiisni dippiloomaasii torban lamaan darbaniif gaggeeffamaa jiru akka dheeratu taasifameera. Kunis sababa lama qaba. Inni jalqabaa dippiloomaatonni biyyoota garaagaraa irraa dhufan carraa agarsiisicha daawwachuu ni qabaatu. Gama keenyaanis akka biyyaatti baasii guddaan kan itti bahee fi yeroo dheeraaf qophiin kan itti taasifamaa ture waan ta'eef carraa kana fayyadamnee kaayyoo ittiin agarsiisicha qopheessine galmaan gahuu barbaanna. Itoophiyaan gumaacha hundeeffama Gamtaa Afrikaatiif gumaachite akka beekan taasisuunis barbaachisaadha. Badhaasa beekamtii Agriikoolaa Ministeerri muummee argatanii fi deebi'uun xiyyaara Tsahaay bu'aa sochii dippiloomaasii gaarii ta'uusaas ibsa isaanii irratti kaasaniiru.